Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga sagantaa kanatti nu wajjin turanaaf feerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadha akkallatti mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Dhaabbanni caayaa gargaarsa namoomaa jedhamuun beekamu hawaasa horsiisee bulaa aanaa Fantaallee sababa hongee bonaatii fi akkasumas kirkira lafaatiin qe'ee fi qabeenya isaatirraa buqqa'aniif gargaarsa midhaan nyaataa taasiseefii jira. Oduu olmaa Oromiyaatiin kibba baha Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Gara biraatiin immoo humna haaraa kaaba Oromiyaatti eebbisuu beeksisee jira. Oduun inni biraa dhaabbileen gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti rakkoon hanqina nyaataa dabalaa jiraachuun kan isaan yaaddessu ta'uu ibsanii jiru. Faallaa kanaa mootummaan biyyattii qamadii gahaa oomishnee jirra sadarkaa ala erguu irra jira jechuudhaan akka badhaadhinni gad dhufe dubbataa jira. Oduun inni biraa gatiin xaa'oo dachaa 3 dabaluu qonnaan bultoonni Oromiyaa bakkoota garaagaraa jiran himanii jiru. Kun immoo danqaa oomisha irratti ta'uu danda'a jechuudhaan yaaddoo qabanis ibsanii jiru. Oduu kanneenii fi kan biroo isin wajjin turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Oduun itti aanu kun oduu baay'ee namatti tolu. Dhaabbanni caayaa gargaarsa namoomaa hawaasa horsiisee bulaa aanaa Fantaallee sababa hongee bonaatii fi kirkira lafaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'aniif deeggarsa midhaan nyaataa taasiseefii jira. Dhaabbanni kun dhaabbata uummata Oromoo rakkataa bira yeroo hundaa gargaarsan cinaa dhaabbatudha. Deeggarsa uummata Oromootiif taasisu itti fufsiisuudhaan mallaqa waldaa Maccaaf Tuulamaa hawaasa Oromoo Ameerikaa kaabaa irraa argameen dhaabbatichi namoota sababa hongee fi kirkira lafaatiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'an aanaa Fantaalletti rakkina hamaaf saaxilamaniif abbaa warraa 400 oliif midhaan nyaataa fi zayita nyaataa deeggarsa taasiseefii jira. Bakka bu'aan hawaasaa fi bulchiinsi aanaa gumaacha waldaa Maccaa fi Tuulamaa akkasumas caayaa gargaarsa namoomaatiin godhame galateeffatanii hawaasni rakkoo hamaa keessa akka jiru ibsuudhaan yeroo kamuu caalaa deeggarsa bal'aa barbaada jedhee jira. Kanaaf qaamonni biroollee deeggarsa barbaachisaa ta'e uummata kanaaf taasisuun bira akka dhaabbatan waamicha dabalataa taasisanii jiru. Uummanni kun qe'ee isaa irraa buqqa'ee rakkoo hamaaf saaxilamee erga rakkoof saaxilamee boodas lammii isaatiif waamicha dhiyeessus waan barbaade hin arganne bitaa mirga isaa laalee waan silaa isaaf malu dhabnaan boo'ichatti aane. Waan nyaannu dhabne waan dhugnu dhabne bishaan hin jiranii nyaanni hin jiru. Dhaqqabaa jedhee yeroo hedduu waamicha taasisus qaamni isaaf dhaqqabe qaama muraasa warroota kana dura isa bira dhaabbataniif galata galchee isa har'aa kanas galateeffatee tahullee ammas rakkoo hamaa keessa waan jiraniif gargaarsi kunis gahaa waan hin taaneef ummanni biyyattii waan qabuun akka bira dhaabbatu waamicha taasisanii jiru. Ummanni Oromoo waan qabdaniin ummata kana bira dhaabbachuun lubbuu isaanii baraaraa. Oduu olmaa Oromiyaatiin lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru itti fufee jira. Haaluma kanaan woboon zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii lixaa aanaa Gadaba Asaasaatti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuu beeksisee jira. Bitootessa 11/2025 aanaa Gadaba Asaasaa ganda Ficoo Kaakkatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansise akka ta'e akkasumas 3 kan madeesse ta'uu beeksisee jira. Oduu gara biraattiin kaaba Oromiyaatti humna haaraa eebbisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo Cibraan Odaa Gaarradoo humna haaraa yeroo dheeraaf leenjii siyaasatii fi leenjii loltummaa ga'umsaan leenjisaa ture eebbisee jira. Sirna eebbaa kanarratti haasaan taasifamee jira. Haasaa taasifameen woboon baajata bilisummaa Oromooti. Bajanni bilisummaa Oromoo lubbuu qaalii waraana bilisummaa Oromooti jechuudhaan dhaamsa cimaa dabarsanii jiru. Haasaan kun haasaa waan baay'ee cimaa ta'e of keessatti qabuu fi gadi qabanii yoo ilaalan waan hedduu irraa kan hubatanidha. Dhaabbileen gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessatti rakkoon hanqina nyaataa dabalaa jiru isaan yaaddessuu ibsanii jiru. Rakkoon hanqina nyaataa Itoophiyaa keessatti hammaataa dhufee jira.
irra caalaa daa'immanii fi haawwolii harma hoosisan irratti dhiibbaa hamaa geessisaa jiru akka isaan yaaddeesse dhaabbileen gargaarsa namummaa lakkoofsan 33 ta'an gabaasa baasaniin ibsanii jiru. Akka gabaasa isaaniitti naannolee Itoophiyaa, Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuz, Kibba Lixa Itoophiyaa keessatti hanqinni nyaataa cimaan walqabatee du'a ol aanaa kan galmaa'e yoo ta'u, naannoo Oromiyaa godinaalee Harargee Bahaa fi Lixaa keessatti hanqina nyaataa hamaa mallattoo dhiitahuu yookaan dhiitahuu qaama fuulaa fi akkasumas garaa qabu mul'achuun ibsamee jira. Kun immoo hanqinni pirootiinii cimaan mudachuu kan agarsiisu jedhamee jira. Walumaa galatti Itoophiyaa keessatti hanqinni nyaataa dabalaa dhufus hanqinni mallaqaa tattaaffii gargaarsa namoomaa haalaan gufachiisu dhaabbanni kilaastara nyaata addunyaa beeksisee jira yookaan akeekkachiisee jira. Keessattuu USAID'n ajaja hojii dhaabuu erga baaseen booda rakkoon kun cimee hojii gargaarsaa murteessaa jeeqee jira jedha gabaasichi. Bara 2025tti naannolee baay'inaan miidhaman keessatti lubbuu daa'imman hanqina nyaataa cimaa qaban miliyoona 1 akkasumas dubartoota ulfaa fi harma hoosisan hedduu baraaruuf doolaarri miliyoonni 100 miliyoona 7.8 ol hatantamaan akka barbaachisu dhaabbanni kilaastara nyaata addunyaa beeksisee jira. Itoophiyaan badhaata jedhan kan daa'imman ofiituu beelarraa baraaruu hin danda'in tana taatee jirti. Oduun itti aanu gatiin xaa'oo kan duraanii caalaa dachaa 3 dabaluu jiraattonni naannoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa himanii jiru. Jiraattonni godina Booranaa Bahaa fi akkasumas Salaalee Aanaa Dharraa gatiin xaa'oo kan duraanii caalaa dachaa 3 dabaluu himanii jiru. Baroota darban xaa'oon kuntaala tokko hanga birrii 4,000 bitamaa kan ture bara kana garuu hanga birrii 10,000tti bitamaa jira jedhanii jiru. Gatiin xaa'oo kun dabaluu qofa osoo hin taane guyyarraa guyyatti dabalaa kan jiru akka ta'es himanii jiru. Kanarraa kan ka'e qonnaan bultoonni bitachuuf humna isaaniitii ol akka ta'aa jiru ibsanii jiru. Daballiin gatii xaa'oo kun akkuma guutuu Oromiyaatitti kan jiru akka ta'e eeruudhaan haalli daballii gatii xaa'oo kunis yeroo gabaabaa keessatti furmaata yoo hin arganne ta'e qonnaan bulaan rakkoo hamaaf kan saaxilamu akka ta'es himanii jiru. Oduun inni itti aanu paartiin Dimokiraatawaa Booroo jedhamu hooggantoonni dabalataa jalaa hidhamuu beeksisee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kan socho'u paartiin Dimokiraatawaa Booroo jedhamu miseensonni koree giddugaleessaa paartichaa 2 Muluqana Asaffaa fi akkasumas Shibaabaa Haayiluu humnoota mootummaatiin yookaan humnoota nageenya mootummaatiin to'annaa jala oolu yookaan jala hidhamuu beeksisee jira. Kunis miseensonni paartichaa tibbana hidhaman 3 akka ta'an himee jira. Torban darbe miseensi paartichaa heerri mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz tibbana fooyya'ee hojiirra akka hin oolle yookaan hin oolfamne gaafii heeraa dhiyeesse obbo Yohaannis Tasammaa hidhamuun ni yaadatama. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten qophiin waraanaaf kaaba Itoophiyaatti taasifamaa jiru akkaan cimee itti fufee jira. Gareen TPLF kan Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu Shaabiyaa wajjin tokkummaa uumuun Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatuuf qophii taasisaa jira jechuudhaan Itoophiyaan odeeffannoo baasaa jirti. Odeeffannoo kana immoo akkaan hafarsaa kan jiru PP Oromiyaati. PP'n Oromiyaa Oromoo da'oo godhatuuf olola bal'aa hafarsaa jirti. TPLF fi Shaabiyaan hayyoota Oromoo irratti duguuggaa sanyii raawwatuuf qophii xumurtee jirti jechuudhaan gareen koree nama ajjeestu ijaaree waggoota 6 oliif guutuu Oromiyaa keessatti ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa ture amma gara Oromootti as deebi'uun Oromoo dahoo godhatee lola kanatti affeeruuf sochiin godhaa jiran akkaan dabalee jira. Sochii isaan taasisaa jiran kana Oromoon akka itti dammaqe qaamonni garaagaraa immoo ibsaa jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee Ameerikaan muddamsuun Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti uumame akka tasgabbaa'u gaafattee jirti. Dura taa'an hariiroo dhimma alaa seeneetii Ameerikaa muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti dabalaa jiru akka laafu gaafatee jira. Dura taa'an koree hariiroo alaa seeneetii Ameerikaa James Risch walitti bu'iinsi Tigraay fi naannawa sanitti irra deebi'uun yoo ka'e balaa guddaa akka fidu akeekkachiisanii jiru.
Kanaaf Itoophiyaa fi Eertiraan hatattamaan muddama gidduu isaanii dabalaa jiru akka laaffisan waamicha dhiyeessee jira. Akeekkachiisni kunis kan bahe wayita muddamni biyyoota lamaan gidduutti haalaan dabalaa dhufee fi qoqqoodamiinsi keessoo adda bilisummaa uummata Tigraay abbuut keessatti uumame hammaataa dhufetti. Akkasumas imbaasiiwwan biyyoota dhiyaa fi biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa ibsa waloo kaleessa baasaniin waliigalteen Piriitooriyaa bara 2022 mallatteeffameef deeggarsa kan qaban ibsuudhaan deebi'anii jeequmsatti seenuun hin barbaachisu jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Isaan kana haa jedhan malee Itoophiyaallee lola kanarraa kan deebitu yoo ta'u taate ammaaf haalli gama Eertiraatii fi naannoo Tigraay irraa mul'atu lola kana waan dhaabsisuuf yookaan waan hambisu hin fakkaatu. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabanne kan hanga ammaa kana oduu wajjin isin wajji ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.